Tiyya yaa kaadhimaa tiyya jirta? Akkamitti? Maal uffatte arrabu? Maal uffadha reegaa? Kun warra hojii jalqabee siin jedhama. Isa sitti muu dhufeen? Uffata konkolaataa keessa hojjechuu jalqabde natti fakkaata. Lakki giftii koo hojii mataa kootiin jalqabeeti. Anamma asiisii hojii gaafanii asitti qacarame baay'inaan jetteeti. Maaliif namni tokko durba lama hojiin hojjetudha fakkaata. Naa galuu dide wantichi garuu amma hojii dhuunfaa kootiin an dhufeen isa dhugaa siin jedha. Maaliidha? Dhukkubii jalqabuun jedheeti. Dhukkubii akkamitti of danda'e hojii ta'uu danda'a? Jechuun dhukkubii kana amma sirraatii birriin fuudha. Inistiraakteriirraa birriin fuudha. Gamtaarraa akkas namootuma beeku walitti qabee horii walitti sassaabeeni abbaa tokko immoo nan humneessa. Nan aangeessa jedhee yaade nama tokko darbaaf minire fakkeenyaaf yoo sii darbe anaaf darbeera. Sii darbinaan wajjinuma dabarraa garuu yoo nama biraaf darbees immoo deebinee immoo bu'aa sana buusnee dhumarratti carraa buusna waan ta'eef amma akkas yeroo kaanii waan biraas hin gaafa akkas jaalladhu beektu mitiire inni na jaallata jettee dhukkubii kana keessatti faayidaa addaan argadha jettee yaadin. Maaliif hojimaatuma manichaatu hin danda'amu firummaan bakkeetti. Jaalallee walii ta'uun bakkeetti. Kanaafiyyuu singalmeessa 500 kaffalta. Kanuma nama tokkoon galta moo kan nama lamaan galta? Hojichi naaniif nu ban. Walitti qabne nama tokkoof kennina? Lakki carraa buusneetu nama tokkotu fudhata. Kanaafiyyuu wanti guddaan hojii jalqabuu keeti maalis ta'e maal? Tiyyaa maqaa abbaa keetii dhaheen oolee maqaan abbaa hin dhaamu. Aadaa beektaa? Meeqatti? 500 fiddaa achi booddee yeroo carraan boommoo garatti bobba'uu goona ga'ee. Gaariidha garuu dhugaa. Wanti guddaan socho'uu keedha maalis ta'e maal? Isa wayyee. Tokkodhanii lamadhu. Deebii 100 qabdaa ani immoo akka nama si jaallatu tokkotti badaa sii deebisuu hin barbaadu. Nama siin jedhu namatti hin deebisan namni nagaa wayya walitti deddeebisuun gaarii miti. Kanaafiyyuu dhibbichi nama anuma bira taa'u 500 tiyyaa ta'u. Iddoo biraa deemanii walitti sassaabu waan ta'eef carraa gaarii naa hawwi baay'ee si galateeffadha. Jaallatoo. Jabaadha. Egaa asiin hojjetinnaa jetteetta waan ta'eef isa kana immoo dhaqee sassaabuu koo naa wayya. Michiisi dhahee asitti si. Jechuun michiin na dhaheetu hin taane utuun hojjedhee gaarii maa jedhee naddanaati. Kunoo jalqabdee mini wanti guddaan hojii isa busaati. Sheerkaas nan fuudha kaa hojii dha'u. Dhiisi. Rakkoon qabu dhiisi. Isa dhugaa dhiisi. Ergo. Jechuun 500 ol lixee man 500 harkaa fuudhee man ba'a. Isheen wajjin hin dhaabattu. Fagoottan harkaaf. Ila isa muka goonu guwaantii naa biti harkatti guwaantii kaadheen harkaa fuudha. Rakkina hin qabu hojiidha kun. Inta. Dhiisi. Ergoon ta'u. Dhukkubiidha. Kan nama lamaatiin sii galee barbaadde. Malee chi galuu hin danda'u? Danduu eega. Garuu dhiisi dhukkubii anatti agarra. Dhiisi qolatu siin jedhee. Haa ta'u sammuu. Yaadi si jaalladha gaa. Anis siin jaalladha. Maqaa dhukkubii kanaan jaalala guddaa sii qabna. Ciao. Ciao. Gamtaan buraa bariisoo. Attama. Maal dhabde immoo? Maal utuu jennu mi'ati maqaa kee maaliif gamtaa jedhanii si moggaasanii? Sitti mee beekuu lakki. Waan si ajaa'ibu gamtaa almaatii koofu namuma tokkodha. Garuu mandara keenya keessaa nama hundumaan na jaallatu. Ijoollee xixiqqoo hundumtuu jaallatu beektamani. Hundumtuu yeroo irratti dhufu addina korona dhungatee darbaa. Baay'ee amala gaariinis qaba ture. Isa booddee hundumtuu karaa irratti mana reeba ture. Amala gaarii waan qabduuf. Mandarma buusuutu na guddisan ture. Gamtaa jedhanii isuma moggaasan. Gamtaa maasi guddisan. Kanaaf baddee. Utuu sirriitti namni hundumtuu walitti qabamee si guddisee ta'e gamtaan iddoo guddaa geessatti. Garuu hunduma takka kan isaatiitti na ilaala. Dhugaa jedhu. Dhugaa mana keenya keessan jiraadha garuu mandaruma guutuu mana isaanii keessan jiran ni yaadu. Yoo mana tokko waan tokko badee isa dhanii yaadu. Kanuma nama hundaan ture. Haa ta'u innollee gaariidha garuu akkuma ijoollummaa keenyaa hundumti keenya guddinni keenya garaagara. Aadaa humti keenya iyyuu gargari miti. Amma aadaa humti biyya kanaayyuu aadaan biyya kanaa baay'ee nu beeksisu jira. Adda kan nu godhu jira. Maal faatu adda nu godhattee adda matiitu jema. Ilaa akkamitti bidda yaadichi. Ilaa amma fakkeenya anam wanti baay'inaan si tolu maal odha seeti.
amma yoo akkas walitti qabamte 3-4 yoo taate utuu nama hin amatin akkamitti jiraachuu danda'ama. Numa qabadhee yaadama kana kennaa moo al tokko waaqumti kennaan sii kennu jira mini. Nama keenya dee yaadama. Nama biyya kanaa moo? Nama keenya dee yaada sii yoo nama dhufti. Waa'ee kee haasee gaafatu dhuftoo. Mootiin si godhamu. Haadha akkatti si jaallannu itti dhufte. Numa qofa danda'amu kana beektan. Numa danda'amu. Maali? Keessa baanee yeroo nuni jennee hirqinfannu namaan maqaan addaa. Hamitti wal jajjabeessina baay'ee isa qofa ari'aa dhoo koonni. Akkam kunaa utuu san qabnu ta'e. An kan nadhi bu'an amma namni yeroo sooressa ta'u anamma maaltu naa dhufa namni sooressa tokko gaafa darbu miliyoonuma 5-10 darbeennaan jawwee bifa kam soora laa mana keessatti dheeyyaa. Jawwee gurraacha. Moo diimaa moo si'a meeqa gangalate laa jedhee yaada malee. Siree isaa jedhu. Dasanii hojjetan jedhu. Amma kan goonatu san qabaan. Ani hin beekanu. Dhugaadha. Eenyummaa keenyadha. Arrabsoon keenya. Anammani amma ganna qaanaan jedhu inistiraaktarii akka barbaade dubbatanaan jedhu. Annaan eeggadha. Bakkee kanaatu dhaggeeffatte isati balleessitetti harmee kee ishee mana jirtu si arrabsu. What a generation. Kosii hoo? Anamma qodaasa keessatti kosii gatantu jira lan. Guyyaa tokkoon kosii gatti argeen beeku. Maali isa argitaa? Qulqulluu mataa qodaansa karaanoo sooftii. Maal akkasii? As keessatti kosii hin gatinaa edee waan itti barreeffameeru fakkaata. Bakkee keessatti gataa deeman amma akkam goonaa utuu aadaa akkasii. Tokko jedhanii waan yaadachiifte iddoo isaa maqaan dha'u isumatti kosii gatan sana fuudhee gateedhaan. Garuu dirqama isaa nurrara. Anamma akka nama baratee waggaa 3 hojii hin qabneetti yaada guddaa tokko hin qaban. Yaada hawaasa kana keessa aadaa jabaachuu qabu tokkon argeen qoradhee bira ga'e. Aadaa cimee dhaabbachuu qabu. Maal sitti fakkaata? Akka aadaatti gabaan baay'ee nuyi qabnu yaadu. Inna qaba. Butii. Waan jabaachuu qabu jedhe. Butii. Amma namni aadatee hafuun qabu. Isa miti dhiisati. Ati hin barreechu. Amma waan jajjabaachuu qabu, waan cimee jabaachuu qabu dhukkubiidha. Uffata korraa baruun dandeessaati. Dhukkubii walitti buufnaa, wal gargaarraa, hojii keenyas barbaada. Horii keenyas walitti qabannee immoo abbaa tokko sooromsinaa, ittaansee abbaa tokko sooromsinaa, ittaansee abbaa tokko sooromsinaa. Kalas nuu darbe ammasuma sirrii nuu darbuuf jedha. Ilko. Dhugaan siin jedha dhiisati. Kan immoo adatu galmeessaa jira nama 2-3 tole naan jedhaniiru namoota iyyuu amansiisee waa harkaa fuudhaan jira sitti gaa waan akkasii argisiisuun ni ulfaata. Jijjiira gaa. Kanaaf jedheeni sin galmeessam 500 namni tokko 500 kan nama tokkoo galtamoo nama meeqaan galuu barbaaddati. Ammaan waan inni salphaamatti rakkoon qabu dhiisiiti kana galmaa'eeti dhugaan siin jedha carraa maan fuudhama abaluun bahee fi hin kennamaaf eenyufaa galmaa'e tiyyaa galmoofteettama manarraa jalqaba maaliifi wanti hundumtuu kan keerraa jalqaba ofirraa jijjiirameessaa jalqaba ofirraa jalqaba achi booddee sadaqaa ollaa dhaqa achi booddee sadaqaa mandara keessa deema anamma ganaan deema distiraaktarii bira suutuma jalqaba ka wanti hundumtuu mana keetii jalqaba qarshii meeqa walitti qabdi? Inni isin ilaallatu hojimaatii hin eeyyamu. Hojimaatii manichaa nama meeqa tamanii jiru kunoo galmaanii 3 4 5 namoota baay'eetu galmaa'e. Nama meeqaan si galmeessu gamtaa bariisu. Ilko hojiin qaba. Bariisu. Deeqaa muraasa keessummaa dhufa kan nama tokko galmeessiitiin adeemi. Atu 500 kaffaltaa akkuma hojimaata manichaatti immoo carraa yoo sii beemu sii kennama. Yoo siin baanete immoo sattaanuu yaaltaa jechuudha. Ta'u. Hojiin akkam namatti tolaan jedhee isa dhugaan siin jedhan wal gargaartee wal utubdee immoo wanti hojjetamu isa dhugaadha. Anamma nama baay'ee biyyuma kana keessaati saba baay'ee irraa waan baay'ee hin baran isa wal bira dhaabattee iddoo guddaa waliin geessu kuni baay'ee important. Yoo nyaattes nyaadhu. Nula rakkoon qabu. 200 400 500 gamtaa bariisoo baay'ee ulfaadha maamilummaan keessa cimee taafufu carraan immoo yeroo ba'u bakka saasitan himaa dhuftaa carraa fuula keessan duratti ba'a carraan. Ani jirutti. Ulfaadha baay'ee galatoomii akkasitti wal cina gaafa dhaabbatu namni dhugaa siin jedha iddoo guddaa ga'a. Jedhi gaa.
Shaggee jiraachuun lammuu si waama. Gamtaa barisoo 500 si'ata kootiyyaa 500 warabbiin nangutiin wadhaban harka namaa. Shaggee jiraachuun lubbuutu si waama. Eessatti badee 200? Jiraachuun lubbuutu si waama. Yaa Rabbii namuudeen samaraan fuula namaa 5 wadhaban harka namaa 7 shaggee jiraachuun lubbuutu si waama 8 warabbiin nangutiin wadhaban karaa namaa 27 wadhaban harka namaa 8 200 hin banne jechuudha. Akkas taanaan gamtaatu natti hin laanne dhaqeen harkaa fudhaa jiris ture. Inistu barri bara hojiiti inistuu koo. Hojii hojjanna inistu. Maraattee hirku. Maalan maraadha? Hojii fika. Hojiin uummadhe. Maal taate haadhoo koo? Iqubiin jalqabe iqubii hirkoo. Namoota baay'ee keessatti hirmaate isa dhugaa isin jedhama. Utuun horii lakkaa'utii dhuftan kana qabeenya kana hunduma isaa uummata amanee natti kenne. Ani akka kanan amana malee tasa yaadeen beekan. Akkas deeffadhume. Mooraa keessa deemtee iqubii funaanuu dhufteera. Dhuguma taa'e. Isa dhugaa. Tokkoon isaa 500 nama tokkoon immoo nama lamaan galtuu guyyaa 3 ba'a ammoo. Jireenya walii jijjiirran jedhan amma yoo isinii ba'e isattaanu immoo gamtaadhaa ba'uu danda'a. Isattaanu tiyyaadha. Isattaanu nama biraadhaa ba'uu danda'a. Sidii wajjiniin qubii galee what a generation. Ila chaayinaan akka itti guddatte iccitiin guddina chaayinaa maal dhabeettuun istiraaktar ikkubiidha. Akkuma mandara kana keessa deemanii isa walitti funaananii. An chaayinaa lama ta'ee deemuu dhaga'eeni ikkubituu jedhanii dhaga'e. Qubiirraan kaan isaan inistiraaktar. Dhiisin barreessini. Jedhaa maal rakkoo? Dhiisin barreessini. Nan barreessaa dhiisa. Hojii jalqabde gaama hojii argatteet. Inistiraaktar mootummaa. Haa ta'u gaa. Kan nama meeqaan gal ture? Dhirko nattaafuu dhiisi rakkoon qabu. Anu rakkinuma koon hiyyumuma koon dhabuma koo kana nan jaalladha. Inistiraaktar. Nan dhaggeeffadhu dhiisi nattaafu. Hin ta'u saduga. Maali? Duuti biyyaa wajjinii mirribaadha Oromoon. Waan fedhe yoo ta'u hundi namaa galmaa'ee hundi namaa keessatti hirmaatee hin guddattanii isin. Maali inistiraaktar? Maaliif gad deebi'uu jaallattu isini? Anaan na guddisuu immoo ofii kee guddachuuf hirku. Wal fudhannee guddan. Inistiraaktar nama salgaffaa irratti galmooftanii. Dirqamaani. Een barbaadu. Gaafa carraa keessanii qabattanii dhuftu qabadhaa isin. Kanaan bu'a carraan gaafas qaba. Harkaa fuudhaa inistiraaktar. Hojiidha. Maali inistiraaktar? Qabeenyaan isinitti kennaara. Galatoomi gaa. Haa ta'u gaariidhaati. Rakkoo hin qabu. Kottaa deebi'a. Maaltu bade silaana galmeessitee silaanaa kennitee. Lakkisa. Kaffaltii barbaachisa. Hojimaatuma isaati keewwata 2 jira. An harkaa qarshii fuutee ittiin na guddiftaa'e. Lakkisa isin hirkaas fuudheeni nama biraas kaas fuudheeni dabareedhaani abbaan tokko moo ittiin guddata. Amma meeqan kaffalari'an? Kan nama tokko yoo galtanii 500. Kan nama 2 yoo galtanii 1,000 kan nama 3 yoo ta'e miindaama guutuu ta'a waan ta'eef karaarra jiraachuurra kanuma nama tokko. Amma si dudda duuba eenyu akka jiru beekaan. Ilaamee nyaadhaa. Gamtaa jechuu kooti. Maaloo dhugaa lakkisa kana ofii koonaan jalqabe anoo rakkina hin qabuuti. Ilaamee kana yoo nyaatte rakkina maalii qabama? Silaa ona gubaa ol ta'a. Kunoo. Meeqadha kun? Lakkoofnee fuuna nama harkaatiin. Waan tokko maaliif iftoomina nun malaammaltummaa akkana miinuu shakkuun barbaannu. Gaariidha. Shakkiin? Gaariidha. Shakkii man barbaannu nun. Shakkiin hin ta'u. Maaliif iftoominaan hojjetamuutu qaba nun. Deemuu laa hirkoo. Indeeminaan. Mureerani? Indeeminaa. Kunoo 200 kun. Qabaasin kan. Kun 200. Meeqa walitti? 400. 400 jedhe. Achi booddee 100 immoo itti dabal. 500. Kakkeeti gaji. Haa ta'u fidaaga.
Amma gaa horii namaa wajjin wal keessa make gaafa carraan bu'u isinis ba'uu danda'a waan ta'eef Yoon ba'aa immoo carraan. tokko Moo na beeksiftu. isinin beeksisa. Akkasii. Nan dhufa asuma ijoollee fideeni kilaasiidhaa ba'uu keessanirra namoota 2-3 ragaa fideen asumatti buufna. Itti fayyadamaa rakkoon hin jiru. Isinii ba'uu danda'a. Isa dhugaanoo badaa namatti himu. Abjuudhaananii nama baay'ee taatanii bishaan daattu. Akkasii. Ati keessa jirtaa? Abjuu kun bakkee dhaabadheen isin ilaalan. Akkasii. Galmee wayii qabadheeni akkas gara bishaan gama dhaabadheen isin ilaalan. Bishaanicha daannaati rakkina daakati. Bishaan daattuu iyyuuti warri kaan nyaatamanii isintu harka tokkitti ol baaftaniitu hirkoo naan jettan naqeen isin qabee manila akkasittiin. Akka nama tafkii ofirraa fuudhee buusuuttiin bishaan keessaa isin fuudhee manas kaa'ee carraa kana keessan isin kaa'ala. Anaan qabdee bishaan sana keessaa nu buutee ana keessa. Asiin isin kaa'e isinii ba'uu danda'a waan jedhu. Galatooma. Ulfaadha. Hojii margachuun gayyoo waa tokko. Galatooma. Sagantaa itti aanutti walitti deebina. Haa ta'u. Haa ta'u. Carraa gaariin sii bahu. Ameen. Guddaadha. Haa ta'u jedhaa gaa'e akka baankiitti na ilaalaa isin waan tokko rakkina qabu. Horiin kun homaa rakkina qabu. Mee jedha ta'u. Ulfaadhaa galatooma. Mee ol ga'ee tokko hin qabaati. Haa ta'u. Yaaddeenaa waa'ee qarshii kana. Yaadda onoo. Haa ta'u. Ati yaadde. Yaaddeenaa. Kuma meeqa ta'e? Kuma 528. Birrii 500 fi kan 500 na asofsiisan ka. What a generation. Ekko. Gamta. Yoo. Ay gamta bariisa kamati. Akka maaloo tofi. Jirta. Magaalamne. Magaalaa. Arramoo gana martu mana jiree maaruuni waa si gaafadhee mas dubbisee ma darboo gadhee mas godhe. Maanni immoo. Maaliidhaan digamte gamtaan jedhama gaafa waan hamaa ta'u arrabni maqaa keetti na dhuge. Inni harkooni qubiyyoo maal jedhee birrii qarshii Sibiira sufeeraayi. Maarree maal kaleessa guyyaa guutuu na bira oolee ni gise sa'aatii meeqa lattaa seenaa amansiisa okkee. Keessa taate wantichi. Itti kenneera ammas. Akkuma miseensatti maali dhagaa maalli wanti? Ani wanti naa galee jiru. Maal siin jedhe siin? Ano qofaa maqoon hojii akkamatti namni keenya hojii uummatuun barbaade qofaa qarshii 500 baachuu irra walitti finnee 25 gochuu wayyaa. Jadi mau meeqa seenaan inni mucaamti kun waan gaarii hojjetaa laata inni kenne. Waan shakkite wayii immoo qabdaa isa booda. Isa bni dagal inni dhufeef amma dagal maaltu taasise an galgala hojii irra tureen istuudiyoo tureen gali amma shanitti hojii jedhee rafa. Rafee akka sa'aatii 6 walakkaa gaafa ta'u irriba keessa waan hamaan tokko natti dhufe takka abjuu akkasii jireenya godhatu hojjetee beeku. Lukkuu babbareedduu shan qaba. Lukkuun kuni saroota lamatu fiigee ma dhufee kellaa manu keessa jiraannu keessa lukkuu shanan kan harkaa fudhatee fiiga. Gaafa duukaa fiigu inuma fudhattee badde. Achiiti gaannoo sa'aatii 7 roobii keessa gaafa dirba keessa dammaqu rafaan jira. Ani kanan jedhu sa'aatii harkatti qabattee raftaa qabattee abjoottaati yeroo abjootu. Tun saritti duukaa fiiguun ka'e waan miila gootu waan hawwennaan ka'e tun fiigaa gufadheen ka'e gaafa hin laalu 7 roobii amma gaafaan shakkeessite amma waa'ee abjuyyuu miti. Hindaan qofa bareedduun shanii. Birrii abbaa dhibbaa babbareedduu shaniin kaleessa hirkootti kenna. Isatti ni kadhi. Saroota gugurraattii lama immoo ergan qarshii hirkootti kenne silaa hirkoon qofaa ture ni saree lama maataa ta'e gaafa yaadu si'ii hirkoon shakke saroota sana. Amma waan mana dhibaafachuu dhufe duwwaanitti naa deebistati. Waan kana keessaa harka qabda moo harka hin qabdu? Obboleessa ko waan an sitti yoo jiraate lukkuu kee kan nyaatte saree kana lamaan yoo ta'e an warra nyaatame keessan jira. Inni of danda'ee erga na biraa deemee tureera. Inni ati biratti argite saree kan biraa ta'a. Waan an beeku qaba. Isayyuu sa'aatii 6 walakkaa miti 4tti iyyuu rafeeran yeroo mandara keessa naanna'ee lukkuu kee funaanuuf hin qabu. Ati keessa jirtu taanaan baay'ee qulqulluudha. Hamaa taanaan garuu sarooti lamaan sun tokko sumaadhii shakkeena. An amma waa'een hirkoo na yaaddessaan siin jedhama. Maal jechuudha? Dhuguma na bira ture wajjin turre waan an yaadu bakkaan gahaa ture amma garuu an amma akka vaayirasii laaboraatoorii keessaan harkaa ba'eettan ilaalaa jira. Uummata kan keessa deemee waan hamaa irratti geessisaa sodaateedhaan ofii kootiyyuu. Narkaa fuudhee na amansiisee ergan itti laaddeen argeen ofii koo. Birrii 500 jedhee itti laaddee mana galiin akka itti laaddee yaada. Maal akkan itti na amansiisee beeku. Inni ammayye gaariidha. Ati keessa jirtu taanaani waaqayyo fagalatu jira birriin keenya. Carraanii bormoo har'a boodee Bor jedhe. haa ta'u waa'een sareettis ilaallee badaa garaa nan keenya nan shakka ammayyuu waan fedhee fudhee Obboleessa deemi mandara keessa saree kee barbaadadhu waan na ilaallatu hin qabu waa'een saree kee maali kun? Saree.
Egaa kabajamtoota miseensota iqubii keenya iqubii hirkoo keessa kan jirtan baga nagaan dhuftanii baay'ee isinitti gammannaa koreen iqubii kana baay'ee isiniin boonna lafadhaan nuttis maqaa keessan lafan keenya dhugaan jedhan tiyyaa bira yeroo naqu maqaa gamtaa lafan qabu gamtaa bira yeroo naqu kan gaazixeessaa kan inistiraaktarii lafan qabu maqaa keessan hin baadhee naanna'aa namni kana qofa baatee naanna'aa jedha maqaa keessan hin baadha kanaafiyyuu egaa lafa namni sadii jirutti carraan bu'uu hin danda'a kanaafiyyuu tiyyaan faasii barsiisaa lammiinis buusuu dandeessu jedhanii isaanirraati mirkaneeffadheera isa dura garuu baay'een isin wajjin dhama'ee baay'een rakkadhee bu'aa bahii baay'een darbe fuula namaa baay'een ilaale qubii kana keessa darbuu fi jabaadhu Nama hojjetu akkasuma ta'a. achiin haa kaffalama rakkina Hojiin dadhabbii qaba. akkasuma qubiin akka fagoodhaa ilaalan miti nama madeessa Nama walitti qabuun immoo hin ulfaata. baay'ee ulfaata nama walitti qabuurra moo horii walitti dachaasuu wayi kanaafiyyuu yoo yaada qabaattanii haala geggeessaa kanarratti yoo yaada qabaattan yaada keessan fudhannee achi booddee gara sagantaa carraa buusutti dabarra eenyurraan jalqabaa ani jalqabu dhugaa dubbachuuf isitti hin boonaan maaliif of dandeesseettati kana booda ba'aatu narraa bu'eena kanuma of dandeesse hojii akkasii uumtee hojjechuu keetiin gammachuun koo daangaan qabu galata hojicha irratti garuu yaada maaliin qabaa fooyyessinee utuu wanta kana gara dhaabbataatti guddisnee gara PLC isa booda boordiin akka bulu goone boordii % 15 yoo gunne maaneejimentii immoo waan nama haasa'u al tokko haasa'u Kukkuttee fixxeen. hojichatu dhimma hojii na ilaala Kukkuttee fixxe amma Adeemsa. rakkee kan keenyatti deemna amma dhimma ofii keenyaati. persentiin 10 maaneejimentiif yoo ta'e yoo maal qaba nama lama yoo bule dijitaala yoo miseensota tasgabbaa isa an kanaafanii gara geggeessummaatti dhufuu jibbaama nama isa nagaa taa'utu yeroo namni geggeessummaa irra ba'uuf jedhu wal nyaachuutti ka'a kanaafiyyuu ati yaada kee laattee hin fudhannanu yaada morminuu hin qabnu maali akka qubii kanaatti yaadi hundumtuu wal qixa ati itti fufi haasa'eeti itti kenne garuu immoo akka dhuunfaatti anamma rakkinaan qaban abbaan fedhe isa fudhatu abbaan fedhe isa nyaatu garuu haaluma dhuunfaa anamma keessa jiru haala dhaabbata kootii sanas xinnoo waan kaffaltiin tokko narra jira gibirris xinnoo ol ka'ee natti dhufeera utuu marsaa ishee kana naaf kennita isun marsaa ishee kana yaadii warra kaaniif alaatamu Erga galatoomi baay'ee ulfaadhu. Egaa hojii gaariidha hojii jalqabde kun. Anis amma akka dhuunfaatti akkuma gamtaa harkatti illee rukutame harkatti akkasiin rukunne immoo nan beeka. Amma miidiyaan keessaa hojjedhu sun akkuma isin beektan isinis dhuftanii waan baay'ee irratti haasoftanii nama baay'ees madeessitanii baay'ee afuufaa turtan miniire amma sanaa fedhannaa ariif jedhu murtaa'eera. Haa tokko amma abdiin qabanu. Itti gaafatti aanaa ta'e Zamit. Miidiyaa waan banuu barbaade. nuyi dhaabbati qubiin kun warra ari'ame lafatti walitti sassaaban miti sammuudhaan hojjetama Kanaaf xumuru. Kanaaf amma kaameeraa afaan bituu yaada jira. Meeshaa tokko bitadhee innis tuufaanis tolee jedhanii gamtaanis tolee warri kaan rakkoon qabanii nan amansiisa marsaan kun utuu naa kenname. hin ta'u lakkoon qabu yaada akka yaadaatti hin fudhanna Maal fixuure guddisuu hojicha guddisuu irratti immoo isin gargaaranis maal miidiyaan harkadha uummatatti gadi baafnee dubbannee maal dijitaalii sin goone. dura ofii keenya ijaaramnu guddannu laadu jijjiiramnee jijjiirama sana laalanii Teknooloojii maa mormitu rakkoon hin jiru hin mormine kan hin jedhu gaariidha hojiin kun garuu ana amanamummaatti hin qabu. maalitti Hojii kanatti sababiin isaa hirkootu qarshii sassaabaa isatu galmeessaa isatu buusaa isa kanatti gaaffiin qaba ammayyuu shakkiin qaban isa kana akka yaadaatti na qabadhaa inni kan biraa maa inni carraa kan anumaaf kenna buusuun barbaachisu. baay'ee qoosaa istiraakteriidhaaf mi'a tokko qoosaa istiraakterii kanaafiyyuu amma as keessa carraan maqaa warra galmaa'ee hunduma isaatu jira amantaadhaaf akka ta'utti iftoominaan hojjennan hojjennaa Eenyu hojiin galmeessiteetti gahe? hunda keessaniif isinii kenneera tikeetii yeroo darbe Ana isin namanu haa dhaqu. rakkoon qabu isaasi Meeshaa dhabuuti. gaddina kanaafiyyuu egaa amma carraa buusnaa maqaan nama hundumaas keessatti galmaa'ee jira kanaafiyyuu gamtaan kabajaan fuutaa hundumti keessanii egaa ragaa taatu waan ta'eefi
Akka inni ol keessan balfaamu. Neefi. Tokko qofa fuuta keessaati. Maaliif nama lamaaf ba'uu hin danda'u. Al tokko. Amanamummaa fedhe. Raas tokko. Hin banii tur. Cufamuu qaba miti reeku. Korojoon cufamuu qaba. Banuu ta'u gaa. Amma banuu dandeessa gaa. Eeyyee banee. Maaltu kanuma gootee? Inistiraaktar jedhee garan. Eenyudha ba'e? Hirkoo. Yaa dadhabbii koo argitee yaa Rabbi. Argee uumaa argee. Baay'ee namatti tola isa dhugaa. Aansiif gamtaa in amanu tasuma. Maali inistiraaktar? In amanu hin jedhe. Siluma gaafati gamtaa na fuudhu jettanii shakki dubbachuun hin barbaanne. Hin barbaanne. Biyya kamitti qubeen abbaa buusu jalqaba irratti Akkasillee jira malee anaan keessan galchinaa akka maqaa kudha'u maaltu fide? Akkaataa isinitti maalitti beenu? Kanaan dura waan beekat ture darbee immoo attamitti ba'uu danda'amu. Haa ta'u ani immoo shakkii man qaba. Kanaaf namni biraan nuuf hafu. carraa lammaffaa. Dhiifama naa godhaa garuu. Inistiraaktar. Garaa koo naa ilaala Rabbi garaa koo naa ilaala. Kan kooti taanaan eessa iyyuu hin dhabu. Dhiisaas fidi keessa buusa. Garuu baay'een gaddan. Isa dhugaan jedha baay'een gaddan inistiraaktar. Kooti keessa buusa. Fidi marii keessa buusa. Dhiifama naa godhaa garuu. Rakkoon qabu. Ani isan hangafummaadhaan isin miidhuu namni naan ta'u silayyuu ani nama jaalladhee tajaajilu na waraanana. Nama tajaajilu eeboo baatee deema hundi. Tasgabbaa'e. seeraan tajaajilaa isin. Tasgabbaa'e. Eenyu fuudham? Fuudhu? Itti walii galaati. Fuudhu gamta. Eenyu fuudhu? Ani na fuudhu isatti waliin galan. Atumti fuudhi. Itti walii galeera kan Itti walii isaa. galtu. Miikaa ministiraaktir sinni. Eh? Miikaa na shakkitu anas akka gamtaa na gootu. Sinimtii kaa. Eedhaa ministiraaktir. Hirkoo. Abbaa garaa waaqa garaa taliila. Waaqa garaa gurraacha waaqa garaa taliila. Carraa qaba. Garraamummaa koo naa arge. Isa dhugaan jedha. Ansitti naafuu koo miti hirkoo. Hammina natti yaaddan inistiraaktar. Rakkoon qabu. Si beeyyuu naa kennuu dandeessa sitti naafuu koo miti garuu Rakkoon qabu. sababiin gamtaa wajjin haala tokko tokkotti isin shakkan malee rakkoon hin jiru. Sini dhubadha rakkina qabu. Dhuguma dhuguma garraamummaa keeti. Garraamoo maal goone? Rakkina qabdu garuu isinis. Ilaalcha gaarii siniin qabanii. Baay'ee galatoomaa. Yooma ilaalcha keenya sirreeffachaa deemne wayya. Wantoota kanaan dura ta'eerraa jira miti akka nama gaafa taatu malee Rakkoon qabu. waa biraan miti. Kanaafiyyuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa akkasuma torbanarraa immoo yookaan biiroo keenyatti yookaan mana armeeyyuutti iddoo tokkotti immoo wal agarree carraa nama settaanu immoo buusna. Ayyaadan qaba. Silaa namoonni amma kana jiraatanii jennaan bu'uun isaa nafu carraan hin fuudhama. Isa kana qabnee matu silaa gaasii beesi. Isa torbee kana carraa kana hin fuunaam. Haa ta'u. Har'uma. Yaada gaarii. Ergasii booddee immoo maal ta'a? Ati immoo qarshii immoo walitti qabda. Amma kan keenya amma kaffalannaa warra kaan irraa sin fuutaa. Kanaafi abbaama bahee fakkenna. Xumurreema deemuudha kan torbeessu. Xumurree maaliif yeroo hin qaban malee? Anis akkasuma. Anis amma biyya laan deemaa namoota jira. Torbeen jiru. Garuu Kanaaf ilaa kana kun beereere ilaa kuno. Ilaa. Ciraase. Ilaa. Qarshii kee mooyi. Ilaa kuno. Iddoo biraa kaadhu. Ilaa kuno. Kanarraa fudhatte. Kanaaf amma beektaa no? yeroo hin qabnu kan yoom deddeebine akka gochaa jiru. Angaruutu nama sadii nama biratti baasee. Maal nutti amanu? Si bahee miti nutti amanu waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru. Maal har'a nu amananii. amanuu dhiisuu danda'u. Ergo maali? Har'a nu amananii torbee mana shakku. Maanni maal kun? Ariifadhu mee hin deemna. Dhiisaa garuu rakkina torbee ma baasnaa dhiisaa. Hirkoo. Carraa keessan hin beektanii. Hirkoo. Maal hirkoo qarshii keenya irratti si kadhannaa? Fakkeenyaaf Maali? Itti qabiiti baasaa gaasan. maaliif etumti inni nuti fuudha? Naan bisumatti laadha. Kamta waan isin galchine keessan gadi. Ani immoo inni akka inni fuudha. Nagaasu? Inni baasu. Isnumti kaasoo jeere. Yaada gaariidha. Yaada gaarii fidda. Maaliif abbaasaaf qarshiisaas isatu kenna? Ma'aas deddeebi'aa ollaan osoo hojii hin qabnu maal? Dhiisaa garuu waan kana namni Maali hirkoo? Kaasiitii. Mana murteesseemsa kan. Isheen kuni kan Eenyaan kooti. anuma Qofan shakkanis. Kan kooti kun. hirkoo. Ha? Hirkoo. Hirkoo. Hirkoo sakam. Carraa meeqaan keessa tartaa jirtu? Hirkoo tokko.
Amma kukkuteen ganne eree kan keessa sii ba'e. Isa hirkoo kenni mechaas. Hirkoodhaan Hirkoo. kukkuti kan biraa Dafi kukkutiiti. kan biraas kaasime. Kaasi. Kaasi. Kaas hirko. Hiiki maali eeguudha? Hiiki nu dubbisi maqaa. Irkoo. Irkoo. Innis moo? Ammas moo? What a generation. Kenname. Maaltu adeemaa jira? Dubbisaa isa jiru iyyuu. Eh? Dubbisaa. Hirkoo. Maal hojjechaa jirtaa? Inistiraakter. An silumaa sin amanee lixe malee waan kana keessa. An hojiimtu ijoollee kana naan ta'u. Dubbifnuu laa? Dubbifnuu? Hirkoo. Hirkoo. Kanoo hirkoo. Eenyu jedhani kun? Hundumti isaa kan keeti? Kun eenyu jedha? Irkoo. Laadaa fi tillaattu maal maama natti buufanne maal gochaa maal hojii dhuftes. Anaani na amanuu. Ani kanan jedhu haa ta'u kan kee garuu. Haa ta'u jedhu gamtaa ta'u jedhu. Akkamitti yeroo gabaabaa kana keessatti Anuu torbeessa kana anumaaf ba'a jedheen akkas godhe. Akkasa torbeessa taanuu carraan bu'uun hin barre. Malee kan nama biraa sitti hin galchan. Kan torbeessa kanaa anumaaf bu'eettee maqaa kan kee qofa barreeffattee dhufte. Naaf ba'ee dhiisaan nufina hin bilbiltuu. Maal hojjete natti nu dhamaaf ta'a. Yoo kaan dhufte moo ergaa gabaabaa nuun keessu? Hojimaata isaan hordofuu barbaade. Hojimaata isaa hordoftee kan kee barreeffattee dhufte kan godhatta. ani garuu maal akkanatti tole beektu? Yeroo muraasa gidduutti barsiisaa kee caaluu keeti. Jallinaan miti. Anu amma kana yaada amma kanaan dhufte. Isaaga. Maarree isaa. Adeena miti. Miti. Anaaf sin gidduutti nyaata Jallinaan utuu hin taane fageessanii ma yaaduun iyyuu sadarkaa kana ga'uun kenna. Maalii gamtaa isattaanu siinan gochuuf ture. Odeessitti madeen. Yaaddi isaa garuu akkasuma jallina sin qabu. Torbee immoo gamtaaf. Ittaanee ammi hayyuuf. Ittaansee tiyyaan dursitu maal? Tiyyaan isoo jirti. Jiru jechuun kan keessan qofaan dhumarra kaa'e inistiraakter. What Kan koo. generation. Gidduuma jira. Irkoo. Hojii gaariidha haa ta'u qubeen gaariidha jennee gaafa yaannu jallina kana attamitti yaaddee kana goota maal goota hirkoo gaariidhaa kun Dhiifama naa godhaa. Seexanaan dogoggorse dhiifama naa godhaa. Torbee sirreessa. An dhaggeeffadha waan isinitti himaa. Torbee sirreessa inistiraakter. Geggeessaa kam jedhu hin ta'e. Geggeessaadha jettee lafa nutti dhidhiitaa oolte miti. Geggeessaan warra geggeessuuf utuu dursa kenne. Utuu saammachuurra waan kan kuwa ta'urra kan keessana ta'u jedhee gaarii miti. Torbeen sirreessa. Torbeen sirreessa. Itti fufna amman Torbeessi walitti buufnee jechuudha. Duraa carraansa. Itti olitti buufna taanaani walii wajjin teenyeetu maqaas barreessinee keessa buufne waan hundumaa goonaa isa kana egaa hammeenyas jennee sitti hin farannu. Dhiifama Iccitiidhaan dhiifnuuf. Miseensa warra kaan biran ga'e wanti kun. Lakki ani Miseensa warra kaan biran ga'e. Wayyuure. Haa ta'u baay'ee tola sagantaa baay'ee Dhiifama nu gaafattuu badii keef. Baay'ee sagantaa gaarii ture. Yeroo bareedaa qabaannee sagantaa gaarii ture. Waamicha keenya kabajaniis waan dhuftanii fi baay'ee galatooma. Waan sirratu immoo torbeettii numa sirreessina. Gala.